dantaa saba keetii yoo dursite humna cimaa yoo taate gariin jaalatee sitti makama. Gariin abdatee sitti makama. Kun immoo sodaatee osoo hin jaalanne sitti makama. Mana kee keessa nageenyi jiraachuu baannan, saba kee kabajuu baannan, saba kee dhagahuu baannan, hayyootaa fi hogganoota saba keetiitiin wal quba qabaachuu baannan, ala qofee kan laaltu taate arra yoo harka sii dhayanii boodoggaa kootii keessi argan si duuba waa dhabnaan sitti ka'an. Kanaaf gorsi muummicha ministeeraatiif illee Oromoo xiqqaa guddaa kennu maali? Waan gaariin hojjetamee jira, waan gaarii hojjennee jira. Waan Oromoos jabeesse Itoophiyaas cunqursaa wayyaanee jalaa baasee naannoo sanitti hafuura nagayaa fide hojjennee jira. Itti fufinsi waan kanaa garuu Oromiyaa cimsuu irratti hunda'a. Itti fufinsi waan kanaa Oromoo cimsuu irratti hunda'a. Akkuma yeroo kaan jeetti humna yeroof maallaqa qabnurraa harki wayyabaa harki 70-80 saba keenya irratti ba'uu qaba. Akka Oromootti uummata keenya cimsuu irratti ba'uu qaba. Kan itti aanu qabsoo kanaaf uummata kanaaf fira horachuu irratti fuulleffachuu barbaachisa. Nama keenya daganne uummata keenya daganne karaa irra dhufu irraanfanne qeerroo keenya irraanfanne orma gammachiisuu qofa irratti yoo kan fuulleffannu taate alagaa gaafa kolfaa jenna. Kana wal yaadachiisuun barbaachisaa natti fakkaata.